سيقله بليجي يجون سنوم بليجي إن ترزقون ربشان تكهانان إنجرون سينجي ميوان تكان سنيما محمد بليجي رد أبان كنا مخكسي فيني خيسة أبان سني بيتني eenyu ko kontraata fudhateef adaanech fichisiifte beetu amaaruma arrabsan kana jechu mucaa amaara oromoof kontraatan kenni ifaa san ammoo dizaayina isaa eessatti hojjechiisan chaayinatti hojjechiisaniiti sigale dizaayina isaa ichitti hojjechiisaniiti kammoo muka indirra dhaabbatu kana guutu kontraata fudhatee itti tujjaaromee itti haftaamii ta'e warruma isaan gartee sidhufu jira maarree sidhufu jira yaani kan kontraata isaanii fudhatee oromoon hin fudhatu abbaan feete na kijibsiise yoo isin wanna jechuu baattan amma qaawuni maawu eenyu kanatti hime waan beeytaniif hin xiqqoo sodaachuu jira malee wal nyaatu duraan bartanii nama san nyaattan jeetiin sodaachuu jira malee mucaa amaara maqaasaatiin beeka ama khafite sigale amaarri fidee dalagachuun rakkoo miti na biratti garuu kijibuu akka nama sabaa kanaa yaadu akka nama sabaa kanaa dhimmamu akka gartee jaawarfaan amaara kanaa wajji wal tahanii gartee mootummaa ummanni isaanii aangorra kaayyate mootummaa oromoo dhimmamtu mootummaa oromoo deebisuu deemtu mootummaa oromoo harka fudhachiisuu jirtu mootummaa musliimaa harka fudhachiisuu jirtu MashaAllah akka waan gartee san aangorraa kaasuu deemanitti waan ifibsaniifin muka dhadhaabbatu kanuma inni billichii irra kaa'e kanaahu namni fide jaruma komatan sanii beeki gartee importii fi outportii keessa eenyu ka jiru tujjaarran biyya sanii keessa taapteeni tokkorraa hanga 10 lakkaa'e oromoon takka keessa hin jirtu ekonomii biyyattii namni to'ate isaan ammoo inni as deebi'eeti kana hunda isaan harka geesseeti qawwee miliyeenaan hidhachiise raashina haadha oromootii fi abbaa oromoo kana qix godheeti maallaqa irraa guuree raashina bitee chitti ol ergaa jechuudha aboo raashinne isa deema makkalaakiyaaf deemaa barsiin jedha makkalaakiyaa ma sigale fannoof deema sigale fannoodhaan ammoo dawwalaniiti bakka kanatti fudhadhuu jedhaniin maal rasaasaa fi nyaataa fi yoo xiqqoo duraa irratti karaa bananiitiif gondar dhoyitee barfannoon jedhi meeshaa hundaa walii qabattee qottii jechuudha akkasitti isaan oromoo masruufsisaati humna isaanii jabeessaa sigale yoo barbaade isaan gootaati asii hanga jijjigatti lolchiifadha jecha sigale ammoo si maal ja hay fannoon si dhufu jirti bar si haafannisu abbaan fed shayxaanni yoo dhufe namicha kanarra wayyaadha shayxaanni gartee addunyaan guutuun afaan beeytuun amantii beeytuun salaattee irraa kadhachuu jirtu hon garta yoo dhufe namicha kanarra wayya sigale saniifu ifii gartee humnatti godhaa gaazatti amma wantaan ani isinii saaxile takka yaadattani isinii barii yaadatta waariin ani isinii joogana sigale fannoo walla gaheese jaaramte jansa qawwe dhiisuu fi deemaa an information clearii arkadheetiin isinii mee beeku waan san wanni sun ichuma dhaamte gartee mee eegaan allaafi waraabe boota mee amma namni dubbatu ni jira fannoon ichi sossoote ni jirti maaliif abbaa hoggisuma yaaboo rabbii jii ummata oromoo fixuuf deemaatii if kenni gabbee dubbadhu naan jansi yale clearii mee waan san amma dhageessanii fannoo wallagga jirtii maarre amaaraa fi gartee warra gartee amaara ozoon hin ta'in warra ifi ergatuuf qawwee dhiisuu deemaa mootummaan naannoo oromiyaa qawwee raayinaan jenne akkami qawwee jararraa hiitanii oromoon ammallee hin dhumne ammallee hin cabne ammallee lafarraan buqqaane sigale ammallee humna qabdii dandeeyti qabdii dhageeyti qabdii akkamitti oromoon duudin cinne qawwee jaraanan itti hidhachiisarraa hiitan je'eeti shimallisfatti aaree jee isiniin himneen karaa kamiin dhiifnaaf jennaan pilaana gartee fannootu wallagga jaaramuu deema ja'a
karoora san namni tume isaa jechuudha. Karoora san saaxilii je jan information clear isinii kenna wanni sun ichuma dhaamte gartan mongar sigel ichuma dhaamte barfannoo wallagga jaaramuu deemte marreja isaan duraan oogisuuf kaanii jechuudha. Sigel nuti hoggii isa jala tattaa'u jirra hoggii isiniin jennu afaaniin miti hojiidhaan sigel hojiidhaan tadhumaatii teetii taniin amma siyaasa utana cleariin siyaasa jira gana makkalaakee si gajjachaasu jira sigel milishaa fi makkalaakee wal taraasi dabranii sifituu ta'an dhumaatiin ganaan siinje yoo hayyoota keetirra dhiibbaa gootee akka isaan tokko tahanii sirna kana xumura sirraa godhan hin goone yoo teesseetuma siyaashaan bullitti boohichaa qofa ol ergaa oolte boohaa oolte dhumaatiin tee ganaadhaan siinje boo sigel waan bineensa kana dhawaa hundu waboo jabeeysi adeero waboo jechuun humnateeti jaawar jechuun sammuuteeti taayee jechuun duyda keeti lammaa jechuun harka keeti hawwayin qabdu sigel hayyoota kee qindeessi jabeeffadhu dandeettii isaan qabanii hayyoonni keenyaas waliin baqatina wanti nu hunda geessi sigel isin hunda geessi goggo meelaala ummata hayyoota naannoo biroo kana faa seenaafsisanii bira sigel fannoodhaan nu afeeraa jedhaniin doktoroonni piroofeesaroonni maali hayyoonni keenya hoo waboodhaan koottaa hayyoon teessan takka sigel wali dhuftanii bineensa kana xumura godhuun dirqama saani tokko dheedeef sigel marga fixuu hin danda'u namni tokko hayyuu ta'eef waa takka fiduu hin danda'u gowwaa hodhayyoo waliif fidde sigel loon hoolaa 100 kan leenci tokko hoogganumoo leenca 100 kan hoolaan hoogganuutu injifataa yoo siin jaan amma hunneen waa takka hoolaa hoogganaaf biibii jechuun natin qawwee fi waan isin lafa dhiittu kan nuti keessa beeknaa waa takka kana waan takkattiin hisaabin sigel damo gari asii bucceen koo keessa qaatise maaliif waan isaan OBN fi maarree kanarraa lafa dhiitan kan bakka mootummaatti fakkaate wanti adeero game is over wanti harkaa kuttee jirti sigel namichi madaa'ee jiraan siin jeganaa millaacumaan jiraatan ga jiraatu millaacii kana gabaabsu qabda akkam godhuun raayyaan ittisaa kun ilmaan keeti obboleeyyan keeti qunnamuudhaan dubbisuudhaan sigel Amaarri kamiin raayyaa ittisaa kana ifi qabe dubri amaaraa bibiriidhaan indazaa ነው አንተ ሙልጌታ እንደዛ ነው ይጥላል ብረኸይዚ በቃ እንፈነው ይራምፈቴ አሲ ቲስ ቲቪ መስገራሚ ወጂ ሰሚዱ አይጎዳው ላይ ሲል መታዳን ተለጉን ገርቴ መከላከያ ከነ ይፍቅ አብዴ ወብለይ ጆሌቴኛ በር ሲል ጆሌቴኛ በር namni gartee gudiinan godhattu fi qabda nama PPS jiru fi qabda kawwaboo keessa jiru fi qabda nama kana gartee qabsoo teetiif firee dummeessaa diina xiqqeessaa deemtaa jechuudha fannoo fi qabda sigale waliin dumaa jirra waliin buqaa jirra sigale waliin rakkachaa jirra akkuma nufitu jiru kanatti amaarri dhumutti jiru amaarri mee naa himi mee amaarri dhumutti jiru dhugaa dubbachuudhaaf akkuma nuti dhumu jiru kanatti osoo dhumu jiru maali jecha wal jibbina kan nufitu san firraa jeesuudha malee so sabni keenya dammaquu qaba inni amaara hanga tokko ibira kaaye Daani'el Kibret ibira kaaye maarree ibira kaaye kanaa wajji sifita zamana khaaseen Daani'el Kibret irra shayxaana sigale Daani'el Kibret jechuun shayxaana guddaa irra guddaati zamani khaaseen qabsaawaa wiibar qabsaawaa bar mirgi sabakhiyaa eegamu qaba mirgi amaara eegamu qaba jee qabsaa'u jiru mirga saati jechuudha sigale
ati khamirga kheetiin kabachiifattu zammane khaasee jibboozuun hin taane zammane khaasee caalaa jabaa jaarrachuun ni qabdaa tokkummaa isaanii wali dhiibuun sigale wali dhiibuun tokko tahaa naqoota wal dhageeffadhaa jettee hayyoota kee walitti oofuudhaan sigale arras laa dhiibbaa gootee lammaa gabbaafte addunyaan guutuun Itoophiyaan si jalaafti hanga inni jaalatamu hanga inni dhageettii qabu hanga inni beekumsa qabu hanga inni ijaaruu danda'u sigale jarriin naan waliin dhiibisiin juuqun amma ijoollee marroo fi taayyeen faan ijoollee wajji baratte ijoollee garaa wal beektu jaawarii fi lammaan hanga wal jaalatan ni beektu sigale bar nama waliin beeyne khaabaa khibbaa waliin dhiibisiin jechaan jiru san gubbarraa lammaan hoogganaa taayyee ture nama wajji dalagee wal beeku sigale ati dhiibbaarra goonaan namni kun gartee duraanu akka gartee wanni wal qabata malee sigale amma maal je'aniiti namni gartee garagara yoo ati hey jetteen duraanuu morma wal beeku jechuudha sirbuma qofa eegalu malee mormi qabeeku wali sirba jan sigale duraanuu morma wal beeku marroon as bahee maal je taayyee jechuun nama akkanaa je amala nuti taayyee irraan beeyne bareedaa hunda nuu himuun turre maaliif warra wajji ture warra wajji qabsaa'u ture jechuudha sigale warra wal beeku jarriina walitti gartee tokko goonee fuula duratti harkaanfannee bineensa kana xumuraa haa goonu kan isin jechuu jiru saniifuu nama jaarameetu gartee sabaafillee sagalee ta'a nama jaarameetu gartee firii yoo dhuftellee firii san fudhata piippiin maali fudhattee wanta waan jaaramteef mee piippiin jaawar caala qabsaa'e abiyyi meenaa abiyyi wannitti muummicha ministeeraa ta'uu danda'e jaawar caala dhageettii qabamoo jaawar caala hayyummaa qabamoo jaawar caala political saayinsii ta'emoo maali waan ijaarsa qabuuf sigale qeyroo Itoophiyaa akka qalabatitti jaawar harka kaayyate san wanni harkarraa baasee harka sakkaayateef maali waan ijaaraminsa keessa jiru jarri kun ijaaraminsa keessa naqu qabna dhiibbaarra goone sigale waan kana mariif dhiheessu waan safaataa miti wanni naasuuf jiru sigaluu qabdi duuti itti fufti duuti tun akkatti hin fufne yoo kan barbaaddu taate ijaaram namni kun sirna isaa malee irra sin kaayyanne siin jeetiin jira aangoo isaa malee kursii isaa malee ati feetu du'i feetu nyaadhu feetu dhugi dhimmi kee isa yaachisu hoggiitti tole keeti mana ati gartee sadaqaa kadhattee as ceetee huulii jaarrattee gartee ilmaan gubbaa qorqorroo lama keessa dhufee diigaa jechuudha sigale dhufee diigaa jechuudha maaliif akka namniif jibbee bakka raayaa ukuun dhumu barbaadaa jechuudha sigale ilma namaatiif huumaanitti wanni jaamu isa bira hin jirtu huumaanitti wanni jaamu isa bira hin jirtu sanuu eeba haadholeetiin hin ijjitaa haadholee boochisaa ilmaan asirra kaayyattee mimmaa kana xururrachaa haadholee karra yaatu sana meelaala amma jaarsa tokko faan garree kan jaawar poosti godhe awaa ilmaan kiyya gaastirii keenna jira rabbi kottu bahe ija diimtuu garsiisaa hawaasni yooniif ija diimtuu garsiisan malee kabajaa namaan kennu hawaasa ulee bareejee namni leenjii kenne isa namicha kana ifi afaan dhooyfateeti akka nama humaan balleessini taa'ee gartee harka hofa keessa kaayyate akka miskiinaa godhata sigale bar nama dubbiin ajaa'ibaa galteefi bada sigale garuu filima dafee namni jala dhaqqabu kana taphata sigale soo kana hunda diraamaa kana hunda ummata keenyarraa seenaa godhuudhaaf ijaaramuu qabna jechuudha ijaaramuu Oromoo qofa osoo hin taane ifiif qopheessinee sabaa sablammii wajjillee dubbachuudhaaf qophaa'uu danda'u qabna jechuudha hawaasni keenya dammaqee awwaaniin si khadhu waan hayyoonni keessiin jee fudhachuudhaaf qophii ta'e ijoolleen qabsoo ta'e keessa guddatte mooraa keessa guddatte nyaachiftee obaaftee guddifatte
nama khambi waraanatti guddatin kun amma bar khambi guddate sabaa guddisen jaamu qallichi maangoo qabu kun khambi guddate khambi tana keessa si cafaqan wanna si godan mataan taatu si tuqama waa hedduutu gartee ififu maraataa taataa jechuudha. Tanneen amma ijoolleen nam walitti dhiibii tokko godhisiin jiruun ijoollee mooraa qabsoo Oromoo keessa dhalatte mooraa qabsoo Oromootiif torchi taate hidhamtee caccabtee xiqqaattee arrabsamtee kabalamtee itti tufame saba kanaa jecha sigale gidiraa meeqa gartee jechuudha. Gidiraa meeqa gartee laal yoo dalaydee argatte moo yoo akkanuma si dhufee irraa sa'oo mattameenaa yoo dalaydee argatte bakka carraayitee huuy jettee you are your window yoo carraayitee argatte moo yoo akkanumatti rabbi Allaahtu nasiib akkanumatti tujjaara si godhe akkanumatti baa qabeenyaa yoo si godhe qabeenyuma sanuu akkatti manaaj gootuu si rakkisaa bar qabeenyuma sanuu akkatti manaaj gootuun beeytu bar as facaaftee bireedduu tana makiinaan bittee maaliin manaan jaartee maaliin goote yoommoo zeeroo irraa kaatee carraayitee caccabtee gartee itti fidde si galee itti fidde wanni kun gartee dhiiga keeti warra wajjin cinqamtee jira warra ollaa wajjin cinqamtee jira aalii gartee fagoota wajjin cinqamtee jira wanni kun sa'oosi seenti je sa'oon coraa gurraacha jette Oromoon ogi mammaayitu coraan gurraachi kun hangam takka silaalata sa'oon coraa gurraacha jette amma kun karumarraa qabsoo Oromoo rabbi fidee ijoolleen walitti oofijiutuun tarakkattee cinqamtee itti taphatanii gartee wanni namaan hin jaamne hundi jaamteeni sa'oosiiti jechu yoo harka seente gartee laal halkan ogii tokko rafu tokkootu harkatti eegaa jechu harkaa buutii jeni kun ammoo itti tujjaarame itti enjoy godhe itti gartee bebbereedduu amaaraa tana hunda indazaa na hojjechisiise he don't care maaliif duraanuu qabsoon kararraatti dhufte jechu kararraa waan lafatee isu rabbitti fide jechu nasiiba si gale saniifuu ummanni keenya laal nama gartee qabsoof ayaa qabu nama qabsoof lafaatii qabu nama qabsoof gartee ni jiraami itti lafa waan itti lafaate takka bar maaliif rabbiin halkanii guyyaa khayii soomanii salaatii cinqamii rakkadhu agabuu oolii maal na abbadi maaliif jannataan seeqanna wanni itti rakkatin bu'aan qabdu silaa bar rabbiin ozoon hin salaatne ozoon hin soomannees arjaadhaa seeqannuma qaba lafa ijechuu harkisiisa osoon hin lafain akkanumatti itti dhufee jechuu namichi Allaahtu nasiib akkuma jaraan jeesanii anuu wayiin annin dhufee ijoollee yoo barattee dhiiftees TikTok irraa teessuu dhiisaa jedhan si gale akkas irraa wanni sun dhugaa bee jechi dhugaa guyyasuma dubbate si gale saniifuu jarriin anjuu kun gartee warra rakkatee cinqamee gartee yaa rabbi maana uumtetti rabbi diina jalaa baase waan ta'eef walit dhiibnee jara kana tokkummaa isaanii uumne Lammaa Magarsaa Jaawar Mahammad Taayyee Dandayaa Marroo Dirribaa si gale marroo amma field marshal godhu qabna field marshal si gale amma muummicha ministeeraa Jawwee Goonamo Jawwee Goonamo Lamma Goono eenyu Goono Lamma Goona Jawwee next Taayyee presidenti Goono presidenti naannoo Oromiyaa gale akkasitti aangoo dafuuneeti wanti isin geessisi gale warri jala yaatanii si sokke odu himaa jira gale waajjira galii fi maarree jira waajjira maa mitirkishoo jira so aangoon hedduudha bar nu hunda warra akka sheekaa butaa kana hunda warra asirraa laayifii si gale waraabu kana hunda nu geessi bar Lammaa miti Lamma Goona bo so Lammaan kun beeyta haasawa kana yaboo manni haasawa bar
So san ni filanna rakkoon hin jiru. Saniifu wanni isiniin jiru wanni isin dhaammadhu obboleeyyan kiyya du'a Oromoo dhaabuu barbaadda mana Oromoo kan diigamne dhaabuu barbaadda hawaasni yoo hin jaaramin loonni beeytame loon akkanuma didididiju san yoon ijaaramin yoo kallattiin kaayiniif hawaasni gartee maa ka'eef irraa lolle maa maar akkamii lola hawaasni hay hawaasni akkamii lola aw jawwee immoo kam irra guddaan nama jawwee jaa bulamma jawween simoo bakka adiisiif ati duraanuu waan nama adiisuun tokkoffaadha obbulammaan rakkoon qabu miskiin inni siif dhiisa inni duraanuu amaluma isaati waan nama adiisuuni sigale ay lakki obbulammaan jala dhufe jaawar jala dhufe saniifu anammoo wanni isin dhaammadhu wanni isin kadhadhu obboleeyyan kiyya ijaarama yoo ijaaramne gartee tabba baana wal qoodu wal qocholu wal rakkisu wal miidhu dhiisa sigale gandummaa wal qoodu gosummaa wal qoodu dhiisa tokkummaadhaan saba keenyaa sagalee tahan jaa Sheekh Abbuutaa baay'ee isin jaalata baay'ee isin kabaja tanuma gartee sheer walii godhaadha namni gartee duutii mucaa saniitti dhagayamte viidiyoo kana sheer godhi sagalee tahiifi an wanniin juu laal Donald Trump maal jeni beeyta yoo nama Ameerikaa afran Hamaas harka jiru san Hamaas gadhiisuu baatte waan Hamaasi bu'a lammii Ameerikaatti hojii qaldiin hin jirtu jedhe takka jii qabadhume Joe Biden maal godhe ummata Ameerikaa ka hidhaa jiruuf jecha Kuubaa terroristii jalaa baasee ummata kiyya isaan gannaa dhiisii jedhe hoogganaan ummataa dhimmamu kana ummata jechuun fooyyee miti kun ammoo qaallicha hoggii ummanni dhume lakka ummanni boohuun inni gammada lakka ummanni rakkatuun inni gammada enjoy itti godha isiniifun galu jaani isiniin galu waggaa 20 booda isinii galaa jaan sigale saniifu waggaa 20 booda naafi ati jiraachuu rabbii beeka amma inni kabajaawwanni isa gaafa nurra deebine ummata waggaa 20 booda kan amma carraaquu fi jiru san bulchu qaba malee nu bulchuun qabu digale ummata waggaa 20 booda kan yaaduu fi jiru san garteemi bakka filannoo lammaa fi jaawarit akkamitti tokko aangorratti hanjaman hin jiru beekadeeru angorra namni gaariin lammaan ni dhiisa lammi yaadina lammaan ni dhiisaafi yoo itti jabduu taate deem jaan lammaan irran kaayyan maal isa dhugatti lammaan sun irran kaanne deem jaan digale ban namni dhiirti kasiin jirtu wallahi namicha miskiina nama angas takka jaalatamee deem namaan juuzi gale haga arrabar hawaasa keessa bahuu dide onni hawaasa keessa bahuu dide hawaasni rakkachaa jira yaa lammaa takkuma dubbadhu jaanii rabbisutaadhu takkuma dubbadhu jaanii nama angas takka osoo jaalala qabu aangoo obboleessa kiyya bira duran dhaabbadhu jee dhiisu lammaa magarsaa kabajaa siin mala baay'ee isa jaalanna wallahi ayye akkasi nagaan na jiraadha baay'ee isin jaalata ba Sheekh Abbuutaati baay'ee isin kabaja nagaan na jiraadha yeroo bira wal jechaan Europe inshallah